Hello kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa, nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jechaa har'a viidiyoo haaraa sirna boba'aa beenzilaa yookiin gaazooliin fuel system kan jedhu qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Kabajaan akka na duukaa buutan isiniin gaafadhaa. Barumsi har'aa ani qabadhee isiniif dhufe barumsa baay'ee faayidaa guddaa kan qabuu fi na duukaa yoo buutan kan fayyadamtanidha. Akkasuma barattoonni yuunivarsiitii makaanikaal injinariingii barattan, kolleejjii garaagaraa irrattis awutoomotiivii kanneen barattan, akkasuma leenjii konkolaachisummaa fudhachaa kan jirtanii fi konkolaataa manjaa fiqaadii baafattanii oofaa kan jirtan, barumsi kun baay'ees kan isin fayyadu waan ta'eef na duukaa akka buutan, akkasuma hiriyoottan keessanii fi namoota biroodhaaf sheer laayik gochuudhaan akka nu duukaa buutanii fi akka nu gargaartan kabajaan isin gaafadha. Egaan seensa irratti akkuma argaa jirtanii qaamoleen konkolaataa keessatti sirna boba'aa beenzilaa keessa jiraatan asirratti ibsamanii jiru. Fakkeenyaaf kanneen akka paampii, fiiltarii, kaarbureetaraa fi taankarii yookiin salvaatiyoo fi boba'aa kanneen daddabarsan paayipoonni garaagaraa asirratti ibsamanii jiru. Kanaaf egaa barnoonni har'aa kun sirriitti sirna boba'aa beenzilaa fi yookiis immoo injiiniin motorri beenzilaa akkamitti akka inni hojjetuu fi qaamolee kamii fi maal fa'aa akka of keessaa qabu sirriitti kan hubannuu fi konkolaataa keenya akka ta'utti sirnaan akka nuti qabannuu fi fayyaa konkolaataa keenyaa akka nuti eegnuuf nu gargaaraa jechuudha. Kutaalee kana isiniif otoo hin ibsiin duraa jalqaba irratti kutaalee gargaartota motoraa isiniif ibsuun barbaada. Kutaalee gargaartota motoraa kanneen jedhamanii yookiin injiin siistemii keessatti kan fayyadan kutaalee motoraa hojii anniisaa ho'aa gara anniisaa makaanikaalaatti jijjiiru kana seeraan hojii isaa akka inni hojjetuu fi deeggarsa barbaachisaa ta'e kanneen kennaniifidha. Kanaaf egaa motorri kophaasaa yookiin injiin siistemiin kophaasaa faayidaa barbaachisaa ta'e argamsiisuu hin danda'u. Kanaaf qaamoleen garaagaraa sirna mataa isaaniitiin kanneen socho'an injiinii kanarratti hidhamuudhaan yookiis immoo itti naanneeffamuudhaan motorii yookiin injiinii kana gargaaru jechuudha. Egaan kutaaleen gargaartota motoraa kanneen jedhamanii tokko kaasee hamma 7tti jiru. Inni tokkoffaan kutaalee boba'aa yookiin fuel system kan jennudha. Kutaaleen boba'aa kun boba'aa yookiin nadaajii salvaatiyoo irraa fuudhamee hamma injiinii seenutti sirna akkamiitiin akka deemuu fi maaliin akka deemu kutaalee maalii of keessaa akka inni qabu kan of keessatti ibsudha. Akkasuma inni lammaffaan kutaalee motora qabbaneessan yookiin kuuliingi siistem warra jedhamanidha. Kutaaleen motora qabbaneessan kun motorri yeroo hojii hojjetu akkasuma anniisaa ho'aa gara anniisaa sochiitti yeroo jijjiirutti motorri ni ho'a. Akkasuma egaa motorri yeroo ho'utti qaamoleen motora keessatti tajaajilan baquudhaan faayidaan ala akka hin taanetti qaamolee kana qorrisiisuudhaan yookiis immoo ho'a motora keessatti uumamu gara alaatti baasuudhaaf kanneen nu tajaajilanidha. Inni sadaffaan motora kanneen lalaaffisan kutaalee motora lalaaffisan yookiin immoo laabrikeeshin siistem jenna. Kutaaleen motora lalaaffisanii qaamoleen yookiin sibiilonni motora keessa jiran wal hirrigu waan ta'eef walirra socho'u waan ta'eef akka ta'utti yookiis immoo otoo hin rakkatiin akkuma salphaatti walirra akka socho'anii fi hojii isaanii akka salphaatti akka isaan hojjetaniif kan lalaaffisee gargaarudha. Inni arfaffaan motora kaasuun yookiis immoo staarting siistem kanneen jedhamanidha. Kanaaf egaa jalqaba irratti motorri ofii isaatiif ka'uu waan hin dandeenyee fi qaamoleen motora kaasan baatirii irraa kaasanii hamma kandeellaatti kanneen jiran motora kan kaasan ni jiru. Inni shanaffaan ibidda kanneen uuman yookiis immoo ignition system
kan jedhaman jiru. Ignition systemiin kun egaa ibidda uumuudhaanii boba'aan akka paaworii uumu yookiis immoo compression systemii ta'ee compression systemii booda ignition systemii akka ta'utti kanneen abidda caaran sistemoonni mataa isaanii danda'an jiru. Inni ja'affaan kutaalee baatirii chaarjessan yookiin kutaalee dinaamooti. Baatiriin keenya motora keenya erga kaasee booddee chaarjeffamuu qaba. Humni isaa waan dhumuuf waan dadhabuu fi kutaaleen qaama kana chaarjessan yookiis immoo baatirii kan guutan jiraachuu qabu jechuudha. Inni dhuma kanneen qilleensaa fi boba'aa galchuuf baasuudhaaf tajaajilan yookiis immoo inteekii fi egzoostii valvii jedhamanii kan jiran kutaalee isaan dhumaati. Haa ta'uuti egaa firoottan koo har'a kan nuti wajjiniin ilaallu kutaalee boba'aa yookiin fuel systemii qaamolee maal maal of keessaa akka qabanii fi akkamitti akka hojjetan gadi fageenyaan kan nuti ilaallu yoo ta'u, kutaalee itti aananitti viidiyoo biraatiin tokkoon tokkoon kutaalee gargaartota motoraa kana waanan isin barsiisuu fi akka na duukaa buutan akkasuma yeroo yerootti mana keessan teessanii viidiyoo kana ilaaluudhaan sabiskiraayibii fi laayik gochaa akka na hordoftan kabajaan ammas irra deebi'een isin gaafadha. Tokkoffaa irratti sirna boba'aa yookiin fuel system kan nuti jennu injiiniin socho'uudhaaf yookiis immoo bakkaa bakkatti deemuudhaaf boba'aa fayyadama. Boba'aan kun egaa bakka lamatti qoodamu. Isaanis kutaalee sirna boba'aa beenzilaa fi kutaalee sirna boba'aa naafxaa jedhamanii bakka lamatti qoodamu. Isaan kunniin sirni isaan ittiin socho'anii fi qaamoleen isaan fayyadaman iddoo tokko tokkotti tokko yoo ta'an iyyuu bakkee garagaraatti immoo qaamolee garagaraa fayyadamu. Kanaaf har'a kan nuti duukaa buunu sirna boba'aa kan beenzilaa kan ilaallu yoo ta'u, kutaa itti aanutti kutaa sirna boba'aa naafxaa kan ilaallu ta'a. Sirna boba'aa beenzilaa keessatti yookiin sirna boba'aa beenzilaa yookiin gaazooliin keessatti qilleensi boba'aan kaarboreetarii keessatti erga wal makanii booddee injiinii seenuudhaan ispaarkii pilaagiin abidda erga itti biifee booda gara anniisaatti kan jijjiiramanidha. Eeyyeen egaa firoota koo asirratti kan nuti hubannu sirna boba'aa beenzilaa kana keessatti kan nu barbaachisu tokko qilleensadha. Qilleensi nu barbaachisa. Akkasuma immoo boba'aanis nu barbaachisa. Boba'aan kunii fi qilleensi kun wal makanii qaama kaarboreetara jedhamu kana keessatti erga wal makanii booddee injiinii seenuudhaan yookiis immoo paampiin humna cimaa yookiin pireeyarii boba'aa kanaa dabaluudhaan injiinii akka seenu godha. Injiinii erga seenanii booddee ispaarkii pilaagiin abidda itti biifuudhaan anniisaa ho'aa akka uumamu godha. Anniisaan ho'aa sun immoo gara anniisaa sochiitti konneekting roodiidhaan jijjiiramuudhaan injiiniin keenya humna ga'aa akka argatu taasisaa jechuudha. Kanaaf egaa qaama kana yoo ilaaltan kun injiinii kan beenzinaan hojjetu waan ta'eef sirriitti na duukaa bu'aan jedhaa. Kutaaleen boba'aa beenzilaa qaamolee armaan gadii of keessatti haammata. Inni jalqabaan fuel taankiidha. Fuel taankiidha. Fuel taankii yeroo inni jedhu fuel taankariin kun bakka kana jira yookiis immoo fuelii yookiin boba'aa of keessatti kan qabatudha. Inni lammaffaan fuel laayiniidha. Sarara boba'aan keessa darbuudhaan gara injiiniitti dhufu yoo ta'u, inni sadaffaan chaarkool kanistariidha. Arfaffaan fiiltariidha yookiin qulqulleessituu yookiin calaltuudha. Inni shanaffaan fuel paampiidha. Inni ja'affaan kaarboreetarii fi inni dhumaa fuel seending yuunitii yoo ta'an,
isaan kana tokkoon tokkoon isaaniitiin waan isaan fakkaatan wajjiniin kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkuma argitan siistama konkolaataa kana keessa jiru irraa taankariin duuba kanarra jira. Taankariin duuba kanarra bakka kana taa'a. Fiyuul laayiniin immoo sararoonni kun boba'aa kana fidanii injiiniin keenya fuuldura jira waan ta'eef fuulduratti akkas dabarsu. Inni kun foor wiil kaariidhaaf jechuudha. Hiit kaarweeliidhaaf jechuudha. Inni kan biraan chaalkoor kanistariin kun bakka kana jira. Maaliif akka nu fayyadu kan ilaallu ni ta'a. Fiyuul filtariin yookiin calaltuunis immoo ni jira jechuudha. Fiyuul filtariin keenya egaa bakka kana jirti as jechuudha. Akkasuma paampiin ni jira. Paampiin keenya pireesharii boba'aa keenya dabaluudhaan humna cimaadhaan gara injiiniitti akka seenu kan taasisudha. Kaarbureetariin keenya qilleensaa fi boba'aa walitti makee gara injiiniitti akka ergu godha jechuudha. Kaarbureetariin keenya bakka kana jira. Akkasuma egaa fiyuul seendingi yuunitiin keenya immoo taankarii kana keessa boba'aan jiraachuu fi jiraachuu dhabuusaa gabbiinaa yookiis immoo daashboordii irratti ibsuudhaan konkolaachisaan keenya ilaalee akka hordofu taasisaa jechuudha. Inni itti aanu tokko tokkoon yoo ilaallu taankarii haa ilaallu. Taankarii kan nuti jennu qaama kanadha. Taankariin kun qaama kana ta'ee boba'aa motoraaf barbaachisu of keessatti kuusaa jechuudha. Taankariin kun yeroo baay'ee duuba konkolaataa irratti jalaan kan argamu yoo ta'u, kutaa garaagaraa of keessaa qaba. Innis maal of keessaa qaba? Asitti fiyuul seendingi yuunitiin kun irratti hidhamu. Fiyuul seendingi yuunitiin kunii fi qulqulleessitoonni yookiin calaltuun garaagaraa kan ofirratti qabatuu fi sarara boba'aa, sararri boba'aa illee asirratti kan hidhamee kan deebisuu fi kan baasu, kan gara injiiniitti geessuu fi boba'aa tirfii ta'e immoo gara taankarii kanaatti kan deebisu sararri boba'aa illee asirratti ni hidhamu jechuudha. Kanaaf maqaan taankarii kana saalvaatiyoo jennaan jechuudha. Afaan xaaliyaaniitiin saalvaatiyoo jennee waamna. Kan asumaan akka kanatti akka isin hubattan hin barbaada. Inni lammaffaan filtariidha. Filtariin egaa yookiin qulqulleessituu calaltuudha. Qaamni ishee asirratti fuula ishee kana yoo ilaaltan sharshaarraa wayii fakkaatti. Asirratti balfaa garaagaraa yookiin xurii ofitti qabuudhaanii nadaajii qulqulluu ta'e bichaa gara kaarbureetaraatti dabarsiti jechuudha. Gara kaarbureetaraatti kan dabarsitu fiiltiroo yookiin immoo fiyuul fiiltar jennaan jechuudha. Fiyuul fiiltariin kun egaa yeroo baay'ee balfaa garaagaraa of keessatti waan qabatuuf, xurii ofitti waan qabatuuf yeroo baay'ee ni duuda yookiis immoo dafeetu xuraa'aa jechuudha. Kanaaf yeroodhaan itti yoo hin qayyaramu ta'e egaa fiiltiriin kun dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Nadaajiin keenya qulqullinaan akka hin darbineef dhiibbaa uumuu danda'a waan ta'eef akka manuwaaliin ajajutti dafnee fiiltarii kana itti jijjiiruu qabnaa jechuudha. Inni sadaffaan paampiidha yookiin poompaa jennaani. Poompaanii boba'aa taankarii irraa fuudhee gara kaarbureetariitti yookiin immoo akkasuma kaarbureetarii keessa dabarsee gara motoraatti erga. Kuni yeroo baay'ee kan elektirikaal siistamiidhaan kan hojjetan jiru. Paampiin kun inni kun fakkeenyaaf elektirikaal siistamiidhaan kan inni hojjetu. Inni garanaa kun immoo makaanikaal siistamiidhaan hojjeta. Kaamshaftiidhaan kan naanna'u yeroo ta'u, banamuu fi cufamuudhaan gara boba'aan keenya gara injiiniitti akka seeraan humnaan darbu pireesharii isaa dabaluudhaan akka nuuf yaa'u keessa akka yaa'u kan taasisu poompaadha jechuudha. Kanaaf paampiin kun egaa ga'ee guddaadha kan inni fiyuul paampii keessatti yookiis immoo sirna boba'aa keessatti kan inni taphatu. Baay'ee hojii olaanaa hojjeta waan ta'eef inni hin jiru taanaan
Fiyuuliin akkuma barbaadametti yookiin boba'aan akka barbaadametti injiinii keessa naanna'ee hojii hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf egaa yeroo baay'ee injiiniin kun geejii safartuu qaba. Paampiin kun geejii safartuu qaba. Geejiin safartuun kun gaabbiinaa keessatti yookiin daashboordii irratti konkolaachisaan keenya yeroo baay'ee ilaalee safartuun geejii kun sirriitti hin hojjetu yoo ta'e paampiin keenya rakkoo godhachuusaa kan nutti himudha jechuudha. Inni arfaffaan sararoota boba'aati. Sararoonni boba'aa kan sarara taankarii irraa fuudhanii gara injiiniitti geessan yookiis immoo gara kaarbureetarii keessa dabarsanii gara injiiniitti kan geessanidha. Yookiin immoo boba'aan tirfii ta'ee kaarbureetarii bira ga'ee duubatti akka deebi'uuf gara taankariitti deebisuudhaaf kan nu gargaaranidha jechuudha. Kanaaf sararoota lamaa ol yookiin hamma sadiitti kan jirantu taankarii irraa kaasanii hamma kaarbureetariitti jiru jechuudha. Inni shanaffaan kaarbureetariidha. Qaamni kun motora beenzinaan hojjetan irratti kan argamu yoo ta'u, qilleensaa fi boba'aa walitti makuudhaan reeshiyoo 4.7 walitti makuudhaan gara motoraatti dabarsuuf tajaajilaadha. Kanaaf kaarbureetarri kun wantoota lama waliin makaa, tokko qilleensadha, inni lammaffaan immoo boba'aadha jechuudha. Kanaaf egaa asirratti suura kana yoo ilaaltan qilleensi asiin ni gala, boba'aan immoo kallattii kanaan dhufee itti gala. Edda naannoo kana ga'anii booddee walakkaa isaa sanarratti walitti makamanii kallattii kanaan gara injiiniitti darbu jechuudha. Akkasuma egaa kaarbureetariin kun qilleensa kana galchuu fi baasuudhaaf tokko elektirikaal siistamiidhaan kan hojjetan jiru, akkasumallee makaanikaal siistamiidhaan kan hojjetan jiru jechuudha. Egaa elektirikaal siistamiin kun akkamitti hojjechuu danda'a yookiis immoo makaanikaal siistamiin kun maalidha yoo jettan, miseejiidhaan viidiyoo kana erga ilaaltanii bifa gaaffiinis ta'ee bifa yaadaatiin naaf dhiyeessuu dandeessu. Sanarratti hundaa'uudhaan viidiyoo kan biraatiin qabadhee isinii dhufuu nan danda'a. Kaarbureetariin kun faayidaa isaa irratti hundaa'uudhaan kutaa keessa isaatti argaman asii gaditti ilaalla. Inni kutaan inni jalqabaa chook valviidha. Chook valvii inni nuti jennu kun chook valviin kun yeroo motorri qorrutti qilleensa gara motoraa seenu dhiyeessuudhaan boba'aan baay'inaan akka seenu taasisaadha. Chook valvii kan nuti jennu karaa qilleensi seenu sanadha. Jalqaba ilaallee turre. Ishiin kun waan akka sarkilii wayiiti yookiin immoo waan akka naannoftuu wayiiti. Asirratti banamuu fi cufamuudhaan qilleensi asiin akka asii gadee galu gooti jechuudha. Kanaaf asiin qilleensi asii gadee ni gala. Qilleensi asii gadee seenu kun yeroo ishiin kallattii kanarra akka ittiin teessu ni cufamaa jechuudha. Yeroo inni asii olii goru immoo akkasitti ni banama jechuudha. Kanaaf chook valviin kun banamuu fi cufamuudhaan qilleensa gara injiinii seensisuu fi akkasuma immoo qilleensa dhorkuudhaaf kan nu gargaartudha jechuudha. Karaa kanaan yoo ilaaltanii, kallattii kanaan yoo ilaaltan karaa boba'aan keenya seenudha. Boba'aan kallattii kanaan seenee dhufee as yeroo ga'u maalitti dhufa? Filootarii kan jedhamu qaama olii fi asii gadi socho'utu jira jechuudha. Argitanii? Inni kun asitti kan argitan kun boba'aadha. Boba'aan asiin seenee dhufee as jala yeroo guututti filootarii kana asii olee dhiibaa jechuudha. Yeroo asii olee dhiibutti nadaajiin keenya bakka riizarvii yookiin filoot chaambarii kana yeroo guutetti asii ol dhiibuudhaan qaawwaa kana cufaa jechuudha. Yeroo qaawwatti kana cufutti boba'aan keenya kallattii kanaan dhufu ni dhaabbata jechuudha. Sana booddee boba'aan as ga'e kun ulaa kanaan darbuudhaan kallattii kanaan dhufee asiin bahuudhaan bakka kanatti bakka veenchuurii jedhamu kanatti qilleensa wajjiniin walitti makama jechuudha. Kanaaf bakki kun qilleensa asiin gadee dhufu kanaa fi boba'aa daarekshinii kanaan dhufuun bakka dhiphaa ta'e kanatti
walitti kan maku bakka veenchuurii jedhamu ta'ee qaama keessa kaarbureetariitti kan argamudha jechuudha. Haa ta'u malee boba'aan kun asii yaa'ee yeroo dhumetti filootariin kun asii gadi deebi'uudhaan boba'aan indaganaa amma akka seenu taasisaa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee yeroo hundayyuu cufamuu fi banamuudhaan boba'aa ga'aa ta'e bakka filootarii jedhamu kanatti qabuudhaaf nu gargaarti jechuudha. Akkasuma egaa kaarbureetariin kun veenchuurii kana ilaallee jirra bakka kana jechuudha. Inni dhumaanii bakka tirootil valviidha jechuudha. Tirootil valviinii bakka kanadha. Tirootil valviinii bakka kana yoo taatu bakka nuti miila keenyaan yookiis immoo peedaaliidhaan irra jennee yeroo nuti bannu nadaajii fi qilleensi wal make sun kallattii kanaan gara boba'aa gara injiinii keenyaatti akka darbu ta'a jechuudha. Kanaaf tirootil valviin kun bakka peedaalii keenyaan cufuuf banuudhaan boba'aan keenya gara injiiniitti akka seenu kan nuti taasifnuu fi yeroo boba'aan baay'inaan seenutti saffisni yookiin fixnetiin konkolaataa keenyaa akka ta'utti kan dabaludha jechuudha. Haa ta'u malee ganama chook valviin kun ni cufamti jennee jirra. Yeroo sanatti miniimoodhaan hojjechiisa. Miniimoonii kun yeroo cufametti bakki kun yeroo cufametti akkasuma peedaaliin keenyas irra hojjetamee hin jiru yeroo miniimoodhaan hojjechiisnu qulfii qofa banna jechuudha. Yeroo sanatti boba'aan hammaan xiqqoo taate ulaa kallattii asii gadee kanaan baay'ee xiqqoo kan taate kanaan dhuftee boba'aan xiqqoon ishii gara injiiniitti yeroo darbitu jechuudha. Kanaaf miniimoon hojjechiisuu jechuun qaawwaa qal'oo taate kanaan gara injiinii seenuudhaan boba'aan sun injiinii keenya hamma ho'utti ni tajaajilti. Sana booddee chook valviin keenya banamee qilleensis nadaajiinis asiin dhufanii hojii isaanii akka itti fufaniif kan nuti fayyadamnudha jechuudha. Egaan firoota koo kaarbureetariin yeroo baay'ee boba'aa ni dhangalaasa. Maaliif dhangalaasa jettanii yoo na gaafattan tokkoffaa kubbaan kaarbureetaraa yookiin immoo filoot booliinii boba'aa keessatti yeroo liqimfamudha. Filootarii ilaallee turre yeroo amma filootariin asii olii fi asii gadi deebi'uudhaan inni kun jechuudha nadaajiin keenya as guutee fi yeroo guute ol ba'uudhaan yeroo hir'ate immoo gadi deebi'uudhaan nadaajii keenya nuuf to'ata jechuudha. Garuu yoo inni kun asii gadi hafee kaarbureetariin keenya nadaajii keenya karaa kanaan ni dhangalaasa jechuudha. Inni lammaffaan immoo yeroo boba'aan peedaaliidhaan darbaa laatamudha. Miila keenyaan yookiis immoo peedaaliidhaan darbaa yeroo kenninutti baay'inaan yeroo irra jennutti boba'aan ni dhangala'a jechuudha. Inni dhumaa lilmoon yookiin nidil valviin sarara boba'aa cufuu sirriitti cufuu diduudha jechuudha. Kanaaf egaa lilmoon yookiin nidil valviin kun boba'aan keenya gara injiiniitti kan seenuu fi kan to'attu yookiis immoo waan taateef yeroo ishiin akka ta'utti hin hidhamne valviin nadaajiin keenya ni dhangala'a jechuudha. Qaamolee beenzilaa siistamiirraa inni ja'affaan fiwul seendingi yuunitiidha. Fiwul seendingi yuunitiin kun maalidhaa? Hamma boba'aa salvaatii keessa jiru safaruudhaan gara daayiboordiitti ergee konkolaachisaan hamma boba'aa salvaatii keessa jiru akka beekuuf gargaara jechuudha. Kanaaf mee ilaalaa gabbinaa keessa mallattooleen boba'aa ibsan jiru. Mallattooleen boba'aa ibsan sun kan baay'ee diimatan yoo ta'e boba'aan keenya rakkina qabaachuusaa hima jechuudha. Yookiin boba'aan keenya salvaatii keessaa dhumuusaa yookiis immoo hir'achuusaa yookiis immoo hamma hin barbaachifne ta'uusaa yookiin baay'ee kan xiqqaate ta'uusaa beekuudhaaf kan nu gargaaru fiwul seendingi yuunit jennee waamna jechuudha. Akkasuma inni torbaffaan charcoal scanneridha. Charcoal
kaanistar chaarkool kaanistar kan nuti jennu kuni yeroo baay'ee boba'aan salvaatii keessa jiru ni ho'a. Gara injiiniitti yeroo siqe boba'aan ni ho'a. Salvaatii irraa bahee yeroo injiiniitti siqe waan hurkuuf bifa hurkaatti waan jijjiiramuuf gara alaatti bahuu barbaada jechuudha boba'aan keenya. Kanaaf boba'aan kun gara alaatti akka hin baanetti yookiis immoo naannoo keenya waan faaluuf akkasuma egaa boba'aan keenya keemikaalota garaagaraa kanneen akka miteenii, haayidroojiinii wantoota garaagaraa waan of keessaa qabuuf qilleensa ni faala. Qilleensa waan faaluuf gara alaatti akka hin baaneef chaarkool kaanistariin kun of keessatti haammatee saak gochuudhaan of keessatti qabatee indaganaa lammaffaa akka inni deebi'ee tajaajilu taasisaa jechuudha. Inni kan biraani boba'aan beenzilaa maaliif addaan ciccitaa jennee dhumarratti kan nuti ilaallu jalqaba irratti calaltuun boba'aa balfaan yeroo guutamudha. Kana ilaallee jirra. Fiiltariin keenya balfaadhaan yoo guutame boba'aan keenya addaan ciccitaa. Akkasuma boba'aan xiqqaachuu danda'a. Akkasuma kuusaan boba'aa balfaan yoo guutame taankariin keenya yookiin salvaatiyoon keenya xuriidhaan yoo guutame boba'aa xiqqoo waan fudhatuuf boba'aan ni xiqqaata jechuudha. Boba'aan keenya akka ta'utti gara injiinii seenuu ni ciccitaa jechuudha. Inni kan biraan paampii boba'aa sirriitti harkisuu dhabuudha. Paampiin keenya hojiinsaa yoo dadhabe yookiin yoo humna dhabe akkasuma egaa boba'aan keenya humna dhaba jechuudha. Inni kan biraani boba'aan sababa garaagaraan ho'ee gara hurkaatti ni jijjiirama. Inni dhuma akka ta'uttis egaa gara injiinii keenyaatti seenuu dhiisuu danda'a jechuudha. Inni dhuma sararri kaarbureetarii cufamuudha. Inni kunis boba'aan keenya akka ciccitu ni taasisa jechuudha. Egaan firoota koo waan hordoftaniif galatoomaa. Viidiyoo kana sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan na wajjiniin tura. Viidiyoo biraan qabadhee hamma isiniif dhiyaadhutti nagaan naa turaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.